Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya ani gurmeessaadha. Sagantaan keenya har'aa koodiiwwan jajjaboo afur bilbila keenya ittiin xalafamuu danda'uu fi koodiiwwan ittiin irraa kaasuu dandeenyu waliin ilaalla. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Koodiin kun bilbiloota biyya alaa fi biyya keessaa hunda irratti illee kan hojjetudha. Kanaaf kallattiidhaan waliin ilaalla nu hordofaa isiniin jenna. Hordoftoonni keenya bilbila keessan kamuu irrattiyyuu koodiiwwan jajjaboo kana ofirraa eeggachuu qabdu. Yeroo yeroottis check gochuu qabdu. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin. Inni jalqabaa yookiin tokkoffaan koodii bilbilli keenya ittiin butamuu danda'u kana bilbila keenya butamuu dhiisuu isaadha. Jalqaba check yookiin immoo ilaaluu qabna. Butamuu dhiisuu isaadha. Innis kookabii maslaalii jennee 21 ammas riqicha mallattoo riqichaa tuqneetiyyuu ni bilbillaa. Yeroo bilbilli keenya yoo butameera yookiin immoo koodii nama biraatiin xalafameera yoo ta'e ni agarsiisa. Garuu amma haala isin argaa jirtan kanaan xalafamee hin jiru jechuudha. Yoo xalafuu barbaaddan immoo haala koodii kanaan immoo xalafuu ni danda'ama. Bilbila nama tokko beekumsaaf malee tooftaa biraatiif akka itti fayyadamtanuuf isin barsiisaa hin jirru. Kanaafuu kookabii yeroo lama mallattoo urjii jechuudha. 21 ammas mallattoo urjii gochuudhaan bilbila irratti xalafuu barbaaddan sana ni galchitu. 9 25 70 55 35 sana booda xumura irratti mallattoo riqichaa erga tuqnee booddee ni bilbillaa. Yeroo bilbilu amma bilbilli keenya akka butamu ta'eera jechuudha. Registration was successful jedheera jechuudha. Amma kanaaf bilbilli koo kun salphaatti xalafamee jira waan ta'eef haala kanaan xalafamaa. Erga xalafamee booddee xalafamuusaa fi dhiisuusaa immoo check goona. Ammas irra deebinee mee haala inni itti baasee nutti agarsiisuu danda'u waliin ilaalla. Ammas mallattoo urjiitii fi mallattoo riqichaa 21 jennee ammas mallattoo riqichaa tuquudhaan ni bilbillaa. Yeroo bilbilli xalafame haala kanaan agarsiisa jechuudha. Lakkoofsa irratti bilbila kana salphaatti agarsiisuu danda'a jechuudha. Bilbila irratti xalafame sanallee jechuudha. Haala kanaan irratti ilaaluu dandeenya. Bilbila xalafamee jiru kana yookiin immoo butamee jiru kana irraa kaasuu yoo barbaanne immoo innis koodii armaan gadii kanaan hojjechuu ni danda'ama. Mallattoo riqichaa yeroo lama erga tuqxanii booddee 21 jechuun ammas mallattoo riqichaa ni tuqtu. San booda ni bilbiltu yeroo tokko jechuudha. Haala kanaan erasar was successful jedheetu nutti agarsiisa jechuudha. Inni kun koodii yookiin lakka addaa isa tokkoffaa yookiin isa jalqabaati. Inni lammaffaa itti aansuudhaan kan bilbila ittiin xalafuu dandeenyu yookaan butuu danda'amu haala kanaan ilaallaa. Dursa isa lammaffaa mallattoo urjii erga tuqnee booddee riqicha 67 jennee mallattoo urjii irratti mallattoo riqichaa erga goonee booddee ni bilbillaa jechuudha. Bilbilli butamuu dhiisuudha isaadha adda baasnaa jechuudha. Haala kanaan bilbilli butameera jira lakkoofsa kanatti irra jira. Irraa haala kanaan check godha jechuudha. Isiin mallattoo urjii mallattoo riqichaa 67 jennee ammas mallattoo riqichaa goonee yoo bilbilu haala kanatti baasee nutti agarsiisa jechuudha. Yeroo kana irraa kaasuudhaaf immoo mallattoo riqichaa yeroo lama tuqnee 67 ammas mallattoo riqichaa gooneetu ni bilbilla jechuudha. Haala kanaan erasar was successful jedha jechuudha. Haala kanaan irraa balleessuu dandeenya jechuudha. Ammas bilbila irratti xalafuu yoo barbaanne yookaan hidhuu yoo barbaanne mallattoo urjii 67 ammas mallattoo urjii jennee 9 25 70 55 35 erga jennee booda mallattoo riqichaa erga tuqnee booddee ni bilbillaa. Yeroo kana immoo bilbilli keenya haala kanaan butamee jira yookaan xalafamee jira jechuudha. Kanaaf salphumatti irraa kaasuudhaaf immoo koodii biraatiin yaaluu miti. Koodiidhuma kana fakkaatuun mallattoo riqichaa yeroo lama tuquudhaan 67
torba jettanii ammas mallattoo riqichaa tuquudhaan ammas ni yaaltu. Sana booddee error servers successful jedha jechuudha. Inni kun koodii isa lammaffaa. Koodiin inni sadaffaan bilbila keenya bilbila nama biraatiin butamuu danda'u koodii mallattoo urjii mallattoo riqichaa 61 jechuun ammas mallattoo riqichaa tuqne ni bilbila. Amma kana check godhaa jirra jechuudha. Bilbilli keenya butameera hin butamne isa jedhuuf. Amma asirratti argaa jiraattan bilbilli keenya butamee jira jedhaa jira koodii kanaan. Kanaaf butamee isa jiru kanammoo irraa kaasuudhaaf mallattoo riqichaa yeroo lama erga goonee booddee 61 ammas mallattoo riqichaa goonaa jechuudha. Sana booda ni bilbila. Haala kanaan error servers successful nuun jedheera jechuudha. Haala kanaan bilbila butamee jiru irraa kaasuu dandeenya. Lakkoofsa nutti agarsiisa jechuudha. Butamuusaaf dhiisuusaa. Itti aansuudhaan bilbila xalafuudhaaf yookaan immoo butuu yoo barbaaddan 67 ammas mallattoo urjii gochuudhaan 9 25 70 55 35 jennee mallattoo riqichaa tuqne ni bilbila. Amma asirratti registration was successful jedhee jira jechuudha. Amma bilbilli kun butamee jira jechuudha. Yookaan xalafamee jira. Koodii kanaan immoo irraa kaasuu barbaadna waan ta'eef asirraa akkas goonee mallattoo riqichaa yeroo lama goonee 61 jennee ni bilbila. Haala kanaan error servers successful nuun jedhee jira jechuudha. Haala kanaan irraa kaasuu dandeenya jechuudha. Faffaan fi inni xumuraadha. Koodii kana asirraa balleessuun yookaan immoo butuun yookaan check gochuu hin dandeenyu. Inni xumuraa ni jira. Asirraa mallattoo urjii erga goonee booddee duwwaa 4 jennee ni bilbila. Kun check gochuudhaaf nu gargaara jechuudha. Service was enabled jedha. Inni kun immoo wanti adda isa godhu warra kaan keessaa lakkoofsa bilbilli keessan ittiin butamellee hin agarsiisu jechuudha. Warri kaan lakkoofsa sila ittiin butame sana hundasaa agarsiisaa ture. Inni kun immoo hin agarsiisu jechuudha. Asirratti inni kun baay'ee koodii addaati. Isa kanas bareechinee eeggachuu qabna jechuudha. Namoonni keenya irra nuti akka dhiibbaan sin irra hin geenyeef kan sin barsiisaa jirrudha malee dhiibbaa akka namarratti geessitanuuf miti waan ta'eef xiyyeeffannoodhaan ilaalaa isiniin jenna. Kanaaf koodii kana kaasuu yoo barbaanne kan ammaa kan mallattoo riqichaa yeroo lama erga goone duwwaa 4 goone mallattoo riqichaa goone ni bilbila. Yeroo kan asirraa maal jedha error servers successful jedheera jechuudha. Haala kanaan irraa kaasuu dandeenya. Ammas koodii kanaan hidhuu yoo dandeenyu mallattoo urjii erga goonee booddee duwwaa 4 ammas mallattoo urjii 9 25 70 55 35 haala kanaan mallattoo riqichaa erga tuqnee booddee ni bilbila. Registration was successful jedhee jira jechuudha. Inni kun koodiiwwan kaan irraa wanti adda isa godhu yeroo check goon bilbila san baasee agarsiisu. Warri kaan garuu yeroo check goon bilbila isa butamee jiru yookaan divert irratti godhamee jiru san ni agarsiisa jechuudha. Kanaaf koodii isa kana bareechinee irraa of eeggachuu qabna. Akkasumas bilbila kan keenya butamuu dhiisuusaa yeroo yerootti check gochuu danda'uudha qabna jechuudha. Haala ittiin inni agarsiisuu danda'u service was enabled jedha malee lakkoofsa bilbilaa irraa butamee jiru yookaan immoo xalafamee jiru sana hin himu jechuudha. Inni kun koodiin hin xumuraa kun. Kanaafuu irraa balleessuudhaaf asirraa mallattoo riqichaa yeroo lama erga goonee duwwaa 4 ammas mallattoo riqichaa gochuudhaan ni bilbila. Haala kanaan error servers successful nuun jedha jechuudha. Egaan hordoftoota kan keenya haala kanaan koodiiwwan armaan olitti tarreeffame kanarraa hundi keessaniyyuu of eeggachuu danda'uudha qabdu jechuudha. Kanaaf nuti hordoftoota kan keenya wanti dhaamsa biraa isiniif dhaabnu koodii kana ittiin nama miidhuutu hin taane akka irraa of eegdaniif kan isin barsiifnudha. Kanaaf amma walitti deebinee dhufnutti galatoomaa nagaan nuuf jiraadhaa isiniin jenna.